Kafuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Nuree Chaanaal Tubii nageen keenya kabajaa ka jaalalaa bakka jirtan sinagoo jechaa nooliin turan feeraa kootii annoodha Nuree Chaanaal Tubiirra. Nuree Chaanaal Tubiin viidiyoolee babbareedoo bohaarsiisoo fi bashannansiisoo ta'an hedduusaa qabatee isin dhufee jira. Haddas itti fufuudhaan viidiyoo biraa qabatee isin dhufee jira. Innis weellisaa beekamaa fi jaalatamaa kan ta'e Adam Muhammad weellisaa haarawaa lallabadheera jedhu dhufee jira. Isarratti reaaktii goone jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya YouTube keenya subscribe, share, like gochuudhaan nu jajjabeessaa, komentii nu barreessaa. Kanaafuu gamanumaan gara viidiyoochaatti isin dabarsaa. Harasi walitti norma bana kana argine jufa jabate jabes matu walitti kabe ade balle suta de dubbin barana kalmanun ge kudi sa jalluna kan riba soba ya diro maltu damsa kambe karo pela videoon kun haala ajaa'ibaatiin waraabame weelluu kan keessatti yeroo ammaa kan ibsuudha waa'ee tokkummaa waa'ee jaalalaa fi waa'ee walii galteedha kan weellisu jechuudha. As keessatti sirboota aadaa Oromoo shubbisa dhiichisaa fi sirriidhaan viidiyoo kan keessatti mul'isee jira jechuudha. Kun olii diraamaa jiranii fi sagalee haataanuu tokko ta'anii diinaataa jechuun itti haamuu fi waan fakkaataa kabajamtootaa fi hordoftoota koo viidiyoo kana keessatti viijin intarteementiin gatii guddaa taphatee jira. Viidiyoo akkana bareedu waraabuudhaan sirboota afaan Oromoo gara sirboota internaashinaala sirboota guddaa addunyaa kanatti beekamuudhaan sadarkaas dabalatu jira. Maaliif viidiyoon isaa kwaalitii bareedaa akkaataa filannoo iddoo gargaara haala kamiin standardiin isaa akkuma sadarkaa isaa eeggate jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota koo iddoo kanatti kan dubbachuu qabu viijiniin osoo hin galteeffatiin bira ta'uu hin barbaadu. Gamanumaan gara sirbaatti si geessa. Dubbatamuu qabu daqiiqaa 5 keessatti gabaabsee dubbateera jedhee yaada. Sirbaanis beeksisa garaagaraanis viidiyoo gaara wantoota garaagaraa mul'isuudhaan waa'ee akkaataa baay'inaa fi ilaalinaa Oromoo, lafa Oromoo, aadaa Oromoo, uummata Oromoo agarsiiseera. Kun akkuma jirutti ta'ee tokkummaa barbaachisa jechuudha. Yeroo tokko taane qofa bakki ga'uu kan dandeenyu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya tokkummaan humna tokkummaadhaan afalmamni siin jedha gara viidiyoo video gara-gara gara maddisiisuu keessattuu fakkeenya akka ammaa video kanarratti ilaalaa jiru kanaatti iddoo gara-garaa akkaataatti waraabban yaadni akkaataan itti dhiyaatu kana hin ajaa'ibu.
Ega subscribe channel YouTube dan video biasa. Bye.